xiyyeeffan. Ammoo keessummaa tokkos of biraa qabna. Keessummaan keenya immoo obbo Leencoo Asanii ogeessa seeraa OBN anaa dhufu obbo Leencoo. Tole keessattuu sirna federaalizimii fi ida'amuu jechuun gaafa wanta kana hiiknu maal fakkaatame maal jechuu dandeenya? Egaa akkuma beekamu biyyi teenya Itoophiyaan sirna federaalizimii kanaan buluu eegarte waggoota hedduu lakkoofsistee har'a geetteerti. Federalizimii jechuun isaatirraa yoo kaanu wantoota lama of keessaa qaba. Shared rule fi self rule of keessaa qaba jechuudha. Bulchiinsa waloo fi bulchiinsa yookaan ofiin of bulchuu waan of keessaa qabu ishoolee gurguddoo lamaan kanarratti xiyyeeffata jechuudha. Federalizimii keessatti heerri mootummaa federaalaa dimokiraataa Itoophiyaa moggaasni nuti biyya kennatu mootummaa federaalaa dimokiraataa Riippaabilik Itoophiyaa gaafa jennu federalizimiidhaan buluu keenya yookaan immoo federalizimii bulchiinsa federalizimii buluu keenya hooggansa kan mul'isu jechuudha. Maaliif Itoophiyaan sirna kana filatte jennee yoo yaadne biyyoota akka Itoophiyaa saboota sablammoota fi ummattoota hedduu qaban afaan hedduu qaban aadaa hedduu qaban isaan kana hoogganuudhaaf sirni federalizimii dhimma filannoo hin qabne yookaan opshinii wayituu kanaan ala dhimma hin qabne waan ta'eef irratti walii galamee kanaan bulaa jirra jechuudha. Sirna federalizimii kana keessatti immoo ida'amuun akkamitti ilaalama? Sirni federalizimii fi ida'amuun yookaan immoo maddamar jechuudha gara biraatiin bara. Maddamari duraan heerri kuni maqaadhaaf jira ture. Maqaadhaaf heera federaalaa dimokiraatii Itoophiyaa kan federalizimii bulu jedhamee jira ture. Garuu immoo qabatamatti yoo laalle aangoon garee tokko qofaan keessattuu waggoota 5 dabraniin dura garee tokko qofaan bule jechuudha. Kana fiduudhaaf rakkoo kana fiduudhaaf keessattuu muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed gara aangootti erga dhufanii booda falaasama yaadama ida'amuu kana fidan. Yaadama ida'amuu kana bar hayyoonni biraandingi Itoophiyaa jedhanii ibsu yeroo ammaa. Biraandingi Itoophiyaa. Kana jechuun maal jechuudha? Dhimmoota hawaasummaa, diinagdee, siyaasa wantoota kana fakkaatan kana federaalizimii dhugaatiin socho'uu qabdiidha Itoophiyaan. Waan addaaf keessaan qabu bara. Federalizimii dhugaa jechuun sabaa fi sablammoonni heddumminaan biyya kana keessa jiran kuni bifa walqixa ta'een bifa hunduma isaanii hirmaachiseen maal edaana yoo jenne humnatu ida'amuu qaba. Humni duraan faca'ee kallattii tokko jiru kuni ida'amuu qaba jechuudha bifa walqixa ta'een. Humna qofaa miti kan ida'amu ammallee riisorsiin yookaan ammoo qabeenyi dilbiin biyya kuni qabdu kan duraan garee tokko qofaan saamamaa ture qisaasamaa ture kuni ida'amuu qaba jechuudha. Beekumsi barumsi wantoonni kun hundi karaa kamiin edaana yoo jenne madaaluu irratti ammoo eeggannoo gochuu qabna. Ida'uu yoo jennu caluma jedhameetiin herreega dhufee miti jechuudha. Akkamitti edaana yoo jenne madaallii eeggachuu qabna. Madaallii akkamitti eegganna? Sabdaneessummaa eeggachuu qabda. Afdaneessummaa eeggachuu qabda. Aaddaneessummaa wantoota jedhaman kana hunda eeggatte isa qabdu sana dhiifama gootee badii hamma irratti raawwatamaa turan san karaa dhiifama kennuu danda'uun seenaa arma dura hojjetan seenaa gaggaarii san itti fufsiisuudhaan dongoroota dabraniif ammoo dhiifama gochuudha yookaan ammoo sirreessuudhaan walitti fiddee hoogganamuu fi kallattii tokkoon socho'u jechuudha. Wal utuban gargar baafnee laaluun hin danda'amu jechuudha. Ida'amuu waan jedheef qofa jecha federalizimii jedhamu kanarraa gaafa dhoo waan addaa fakkaachuu danda'a. Waan addaa hin qabu. Madaallee eeguu irratti amma akkamitti madaallee eegna keessattuu seenota dabran kana sirreessuu irratti wantoota yeroo dabran kana keessatti raawwataman sirreessuu irratti of eeggannoon gaafa godhame sirnoonni kun lamaanuu waan wal deeggaranii fi wal duuka deemanidha. Mee achuma federalizimii keessattuu hin bahin gaa mee erga ida'amnee bu'aa isaa akkamiin lakkaa'uu dandeenya ida'amuu kana keessatti? Bu'aa federalizimii keessa bulchiinsi waloo tokkoo jenneerra. Ofiin of bulchuun tokkoo jenneerra. Even hanga fottoquutti. Keewwanni 39 heera mootummaa federaalaa dimokiraataa Itoophiyaa kan 97 bahe kana mirkaneessaa jechuudha. Ida'amuulleen kanaan tokkuma bar waan addaa hin qabu. Ofiin of bulchii aaddaneessummaa qabaadhu heddummina walii kabajuudhaan garaagarummaa baram ida'amuu keessa garaagarummaan jira. Garaagarummaa keenya isa jiru kana garuu waliif kabajuu qabna. Garaagarummaa kee kana waliif kabajjee qeenxoma yookaan addummaa waan jedhu san addummaa ana qofatu beeka ana qofatu siif murteessaadha dhimmoota jedhan san keessaa dhiistee yaadama waloo walooma keenyan
wantoonni seenan duraan raawwataman sun raawwatamaniiru already past. Isaan sana amma maal gochuu qabna karaa madaalawa isaa eeggateen osoo kiritismii keessa galchuu hin qabne barreeffamni yookaan seenaleen jiran sun akkuma jiran qabatamanii walooman deemu. Waliin jireenya sabaa fi sablammoota uummattootaati bareedamuun. Federaalizimii illee isuma kana ibsa waan ta'eef bu'aalee hedduu qaba. Misoomni keenyaan ariifata. Nageenyi ariifata. Tasgabbiin ariifata. So biyyi tokko tasgabbii yoo hin jiraanne, nageenyi yoo hin jiraanne, misoomni yoo hin jiraanne jiraachuun biyya saniitu baay'ee ulfaataa ta'a waan ta'eef federaalizimii fi ida'amuun bu'aalee wal utuban hedduu tarreessuu dandeenya jechuudha. Mee sirna federaalizimii kana keessatti immoo tokkummaa biyyaalessaa fiduuf wantoonni qormaata ta'an jiraachuu malu maal fa'i jettanii yaaddu? Tokkummaa biyyaalessaa fiduu kanarratti wantoonni qormaata ta'an hedduu kaasuu dandeenya. Biyyi tuni jaarraalee hedduuf keessa gartuu tokkoon hoogganamaa turte. Gartuu tokkoon bulaa turte. Gartuun tokkoon sun har'allee gaafa wal qixxummaan dhufu ilaalchi isaanii dabranis gochaan argaa jirra jechuudha. Ilaalchi gufuu nuti ta'uu danda'a. Ilaalchota dabranii yeroo wajjin tarkaanfachuu dadhabuun. Addunyaan kun bar daayinamikiidhaan jijjiiramaa adeema. Addunyaa jijjiiramaa keessa jiru kana keessa har'as jaarraa 21ffaa keessa jiraanne wantoota jaarraa dabranii qofaan sammuu keenya arjesti goonee sanumaa yaadna taanaan ilaalchonni rakkoodha jechuudha. Inni biras gochaan finxaalessummaa rakkoodha. Gochaalee amma argaa jiru kun jirra bara. Gaafii seera qabeessa yoo qabaate even garee miti garee hawaasaa miti akkuma nam dhuunfattu gaafii seera qabeessa fi fudhatamummaa qabu hin qabda taanaan heerri federaalaa keenyaa ayyamu kenneera. Akkaataa itti gaafii san deeffannu jechuudha. Har'a dabrine gochaaleen amma meeshaa waraanaa qabatanii wura keessa seenuudhaan fakkeenyaaf keessattuu yeroo ammaa kana keessatti wantoonni faannoodhaan amma ka'aa jiran kuni wantoota kanaan addaa miti jechuudha. Sirnoota dabran san haguuggamanii jiraachuu. Dabranis ilaalcharra dabraniitu ilaalcha badaa sanirra dabraniitu gochaanis mul'isaa jiran jechuudha. Wantoonni kun gufuu hammaataadha nutti. Dabres haalli qabeenyonni bakka tokkotti kuufamanii jiran kun illeen wantoota kana amma wantoota idaatu kana gara tokkotti fiduu irratti daddaftee halkan tokkotti fiduu hin dandeessu baay'ee. Wantoota yeroo dheeraaf biyya kana rakkoo hammaataa keessa galchaa turan kana har'umatti hin sirreessina yoo jette obsa gaafata. Bal'ina gaafata. Garaagarummaa kabajuu gaafata waan ta'eef wantoonni kun gufuudhaa jennee kaasuu dandeenya. Meeqa wantoota baay'eedha kan isinii xoxxoxxanii gaheen kana cinatti immoo gaheen ida'amuun guddina biyyaa keessatti waliigalatti fiduu danda'u maal jechuu dandeenya? Guddina biyyaalessaa kana akka waliigala taasisuuf inni guddaan ammallee wanni irratti xiyyeeffachuu barbaaduu fi wanni hubatamuu qabu akkaataa itti ida'amnu sana. Ammallee hayyoota adda addaa beektonni akkaataan ida'amuun itti maaltu ida'amaadha amma akkamiin ida'anaadha yoo idaanu keessattuu madaala sirrii eeggachuu qabna waan jennu sana walqixxummaa eeggachuu qabna waan jennu sana haqooma walooma eeggachuu qabna waan jedhu sana isaan kana karaa diinagdeetiin jenneerra karaa siyaasatiin jenneerra karaa hawaasummaatiin jenneerra wantoota kana gaafa walitti fidde galma ga'iinsa ida'amuu biyyoolessaa waan amma jennu sana keessattuu amma mariileen biyyoolessaa jiran mariilee biyyoolessaa kana hundumti keenyayyuu namni kamiyyuu hanga gareedhaan namni dhuunfatti wantoota marii biyyoolessaa kana galma nuu geessisuu danda'an irratti walooman hojjechuu qabna jechuudha. Asirratti gargar baateen keenya hin jiraata taanaan itti fufiitumti keenyayyuu dhaloota dhufuuf maal dabarsuuf deemna. Wantoota sirna dabran kana keessatti raawwataman sabni tokko saba biraa qeeqatuma jiraata taanaan akka gareettis akka paartiittis waan tokko qeeqatuma jiraata taanaan hin danda'amu waan dandeenye sirreessaa. Kallattii qabsiisa. Wantoota immoo dhiifamaan bara himne jira. Amma maloota ida'amuu keessaa tokko dhiifama jenneerra. Wanni dhiifama forgiveness wanni kan hin caalle hin jiru. Nelson Mandela bar gurraacha Afrikaa gaafa Afrikaa fi kibbaatti falmaa turu san waggaa 27 gaafa mana keessa dabratamu sana daandii namni irra deemaa jiru anaaf sirriidha. Namoonni ana bararaa jiran illee daandiin isaan irra jiran anaaf sirriidha. Garuu gaafa dhugummaa daandii kootii baran gara daandii kootii dhufu. Achi bahee bar hanga hooggansa biyya sanitti gaafa dabru maal qabate akka dhufa dhiifama qabate. Dhiifama wanni caalu hin jiru jechuudha. Yoo ati dhiifama goote namaafis haa ta'u garee wayiitiif haa ta'u yoo ati dhiifama goote rabbilleen dhiifama sii godha.
Luk wal jaalatu gidduu keenyatti dagaaga. Nageenyatu gidduu keenyatti dagaaga. Kanaan immoo guddina biyyaa dhufaa Kun guddina biyyaa waloomaa san fidaa jechuudha. Tole. Ogeessa seeraa obbo Leencoo Hasan istuudiyoo keenyatti argamtanii ibsa bal'aa dhimma faayidaa ida'amuun federaalizimii keessatti qabu irratti nu laattaniif galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna. Ulfaadhaa galatoomaa isinis. Kabajamtoota daawwattoota keenya barraaqi OBN ammas itti fufaa turtiidhaan booda walitti deebina.